Hojii tola ooltummaa namoota irratti xiyyeeffate irratti hirmaachuun kaffaltiinsaa kan argamu miira ofiirraatii yaadama jedhu irratti hunduu waliif gala. Magaalaa Finfinneettis hojiin namoota irratti xiyyeeffate hooggantootaan eegalamee kutaalee magaalaa hundatti firee argateera. Guyyaa har'as Komishiniin Qindeessaa Hirmaannaa Hawaasaa fi Tola Ooltummaa Magaalaa Finfinnee mata duree hojiin tola ooltummaa jijjiirama hawaasaatiif jedhuun hojii tola ooltummaa bara 2018 eegalchiiseera. Magaalaa Finfinneettis hojiin tola ooltummaa aadeeffatamee jiruu fi jireenya lammiilee gama hawaasummaa fi diinagdeen jijjiiraa dhufuunsaa kan ibsame yoo ta'u, hojiin tola ooltummaa kunis guddina magaalattiin galmeessaa jirtu ariifachiisuu keessatti shoora olaanaa akka qabu Komishinarri itti aantuun Komishinii Qindeessaa Hirmaannaa Hawaasaa fi Tola Ooltummaa Magaalaa Finfinnee Aadde Asraat Nugusee ibsaniiru. በጎነት የልብ ለልብ ግንኙነትን tola ooltummaan walitti dhufeenya waliinii hojii cimsuudha. Hawaasa magaalaatiifis faayidaa gama hawaasummaaf diinagdee kan qabudha. Hunda caalaas guddinaaf nageenya magaalaatiifis shoora olaanaa qaba. Hojii hojjetameenis jijjiiramni guddaan dhufeera. Haaromsi manneenii harka qalleeyyii dhiiga arjoomuuf maaddii qooduun milkiiwwan isaan ijooti. Aadde Asraat itti dabaluun waggoota jijjiirama booda hojii tola ooltummaa damee garaagaraatti hojjetamaa jiruun keessumaa haaromsa manneenii namoota humna hin qabne maaddii qooduu fi dhiiga arjoomuutiin lammiileen fayyadamoo ta'uu dubbataniiru. Bara 2018 hojii kana cimsuu fi lammiilee fayyadamoo taasisuuf hojiin tola ooltummaa eegalamuu ifoomsaniiru. በከተማችን ወጣቱንና magaalaa keenyatti dargaggootaa fi jiraattota magaalattii hirmaachisuun hojii tola ooltummaa hojjetameen yeroo ulfaataa COVID nu mudate eegalee rakkoolee hawaasummaaf diinagdee nu mudate darbuun jireenya lammiilee keenyaa hedduu jijjiiruu dandeenyeerra. Bara kanas hojiiwwan gaggaariin dabarsuuf guyyaa har'aa jalqabamuu isaa ifoomsineerra. Dargaggoonni hojii tola ooltummaa bara 2018 irratti hirmaachuuf qophii xumurreerra jedhan nageenyaa fi qulqullina magaalattii eegsisanii itti fufuun dirqama keenya ni bahannaa jedhaniiru. የበጎ ፍቃድ ስራን የምናከናውነው በመጀመሪያ ደረጃ hojii tola ooltummaa kan hojjennu damee garaagaraatiin tajaajila tiraafikaa hospitaalota garaagaraatti hojii kana ni hojjenna. Waan hojjenneef gaarummaa kan nuti argannus waaqarraati. Tola ooltummaa jechuunis nama hubachuudha, isarraatiis eegala. Hubannoon tola ooltummaan uummata bira jiruu fi haalli nuti haan kan hubannee deemnu xinnoo iddootti wal darbutu jira. Tola ooltummaa gaafa jedhamu hojii gadi aantummaa akka hojii kadhaatti warri ilaalamu jiraacha. Darbee wanni kun mudannoo ta'ee nutti mul'ata. Suni garuu dogoggoradha jechuudha. tola ooltummaa yeroo jennu wantoota gaggaarii irratti fakkeenyaaf ijaarsa manneen irratti illee tiraafika irratti illee wantoota namoota humna hin qabne irratti manneen jalaa jigee nuti tola ooltummaadhaan gargaarree ijaaruuf tiraafika gargaaruu irratti wantoota adagaa adda addaa irraa baraaruu irratti. Hojiin kunis namoota dhuunfaarraa eegale itti gaafatamummaa hundaa ta'uu beekuun jiraattonni magaalattii hundi hojii kana cinaa dhaabbachuu qabu dubbataniiru. Aanolee irraa ka'ee hanga godinaaleetti, godinaalee irraa ka'ee hanga Oromiyaatti, Oromiyaa irraa ka'ee hanga Itoophiyaatti illee wantoonni kun akkaataa miira gaariidhaan odoo akkaataa kanaan itti fufee dhaloonni duuba irra keenya irra dhufanillee kanarraa baratanii biyya kana gara fuulduraatti oofuudhaaf ka'umsa tola ooltummaa irraa. Nama ta'uudhaaf nama gargaaruun gahaadha. Bakka wanna biraa ulaagaa biraan gaafatu namni kamtullee dhufee tirmaatee balballi isaa banaadha jechaadha. Nama guddaa nama xinnaa dargaggeessan jiru. ምን ሾልኮ ይገባል ኃይል እያለ አልቻለም አይደል? ዘጋግታችሁታል። በቃ አይቻልም። በጣም እናመሰግናለን።